Seenaan keenya kan inni jalqabu humna waraanaa keessa kan turan hiriyoota baay'ee ta'anii walitti qabamanii haadha manaa isaanii fi jaalallee isaanii duukaa walitti qabamanii osoo isaan yeroo gaarii dabarsaa jiranidha. Hiriyoonni kunis James, Walter, Cliff fi Sam jedhamu. Isaan keessaa immoo James fi Walter obbolaa turani. James Stacy intala jedhamtu hiriyaa isaa durii kan taate akkasumas joornaalistii kan taate wajjin dhaabbatanii haasaa jiru. Otuma ishee duukaa haasaa jirus obboleessa Walter utuu silkii haasaa jiru lukaan gaafa inni lafatti bubbu'u arga. Achi booddees ariifatee dhufe haadha manaa isaadhaan gara manaatti galittiin jedha. Obboleessa Jamesis maal taate tura si duukaan dhufa gaafa inni jedhuun lakki waayyuu hin taane inni yaadda inni iddoon naqu wanta hin qabuuf dhaattiin jedha. Haadha manaasas ariifachiisanii fuudhanii deema. Halkan irras haadha manaa Walter obboleessa Jamesitti bilbiluudhaan Walter akka inni du'e Jamesis wanta dhaga'e kana amanuu hin dandeenye. Of to'achus ni dadhabe. Ariifatees gara obboleessa isaa mana isaa dhaqe. Achis gaafa ga'u obboleessa mormi isaa kutamee akka du'e arga. Lapheensaas cabee baay'ees gaddee gara manaatti deebi'a. Baay'ees gadditti dhaga'amee barandaa jala taa'ee utuu dhugaa jiru amma immoo hiriyaansaa Cliff itti dawwaluudhaan maaloo dafii naa ga'i na ajjeesuuf jechaa jiru ittiin jedha. Jamesis dafee gara mana Cliffiin haa ga'uyyuu malee Cliff garuu akkuma obboleessaa itti ajjeefametti mormi isaa irraa citee ajjeefameera. Jamesis harka Cliff irratti bilbila arguudhaan gaafa fuudhu miseejii yeroo dhumaaf ergameefis gaafa ilaalu namicha Brain jedhamu tokkorraati ture. Gorduubaas sagalee dhagee gaafa shugguxii baasetti deemu inni Cliffiin ajjeese James wajjin walaluu jalqaba. James garuu waraana cimaa wanta tureef ogummaa isaa durii fayyadamuudhaan lafa isa buuse. Lukasaas shugguxiidhaan rukuta. Achi boodas eenyu akka ergeenii fi eenyuuf akka inni hojjetu gaafatan. Namichis maaf luka keenyaattu jedhee gaafa inni arrabsu jalqabu. James akka inni waan dubbanne gaafa baru mataa isaa shugguxiidhaan dhaha. Ganamarras James hoogganaa isaa durii fi hiriyaa isaa gaarii isa durii Ross namicha jedhamu tokko arga. Ross isaafis ta'e hiriyoota isaa hundaaf hoogganaa isaanii durii ture. Jamesis obboleessa Walterii fi hiriyaan isaa Cliff akka ajjeefaman itti hima. Rossis wanta dhagee kanaan gaddee Jamesiin ati wanta kana keessa of hin gashiin wanta argite hundumaa poolisiitti beeksisiitii keessaa ba'i ittiin jedha. James garuu gumaan wanta sammuu isaa keessa tureef tasuma hin ta'u ittiin jedha. Itti fufees Brain nama jedhamu beektaa jedhee gaafataani. Brain jechuun Cliff utuu hin du'in dura yeroo dhumaaf nama silkii isaa irratti meeseejii gasheera. Rossis eeyyanoo beekaani gaafa Afgaanistaanitti lolaa turre waraana keenya keessaa isa tokkodha ittiin jedha. Jamesis Ross irraa gargar ba'ee gara manaa osoo galaa jiru Brain inni jedhamu sun silkichi Cliff harka jira se'ee irratti dawwala. Haa ta'u iyyuu malee James gaafa silkicha kaasu naasuudhaan dafee cufa. Sababa kanaafis namichi kun ajjechaa obboleessaa fi ajjechaa hiriyaasaa keessaa akka harka qabu ni shakka. Namichi Terry jedhamu tokko immoo namicha adagamaa Ray jedhamu tokko birrii miliyoona 40 jalaa bade deebisiisuuf jedhee akka inni gargaaruuniif of jalatti qaxarata. Achi boodas barbaachi kee inni jalqabaa kan ta'u hoogganaa waraanaa kan ture Ross irraadha ittiin jedhee Ray gara Rossiin deemuun eenyudha birricha kanatti jedhee gaafachuudhaan Rossis Cliff fi Walter kan dhokse gatii isaanitti muddaniifis lamman isaanii ajjeeseera ittiin jedha. Rossis itti fufee amma birrichi kan inni jiraachuu danda'u harka James irraa jedhee shakkii isaa itti hime. Waaree boodas James hiriyaa isaa Stacy duukaatu jiru poolisoonni lama dhufanii isaaniin waamu. Manichas akka sakatta'uuf dhufan isaanitti himanii gara manichaattis ol galu. Jamesis akka isaan waa gochuuf dhufan sirriimatti shakkee ture. Kana gidduuttis Stacynis shakkiteeni wanta turteef karaa dudduubaa isa tokko dhooftee kuffisti. Jamesis battaluma sanaan lamman isaanii ajjeesa. Namoolittis kan erge hiriyaa isaa kan ta'e hoogganaa isaa durii Ross akka ta'e hubanna. Rossis namoota inni erge lamman isaanii Jamesiin akka isaan ajjeefaman dhagaa. Achi booddees Ross Brain inni jedhamu sun hiriyaan James Cliff gaafa inni ajjeefamu namicha inni yeroo dhumaaf miseejii ergeefi ture akka inni waa beeku shakkuudhaan waa isaa kan ibsu faayila waraanaa isaa fuudhuudhaan qorachuu jalqaba. Jamesis hiriyaa isaa dhumaa isaa hafe Samitti dawwaluudhaan hiriyoonni keenya lamaan akka isaan du'an argiteetta. Kanaafiyyuu kana booddee of eeggadhuutiin jechuudhaan akka inni of eeggatu godha. Halkan irras James Brain isa jedhamu bakka inni jiraatu barbaadee argee gara mana isaas dhaqa. Gaafa gara manichaas galu namoota hidhannoo hidhatan gara manichaatti gaafa isaan dhufan arga. Namoolittiinis kan isaan ergaman karaa Rossdha. Ross deemsa Jamesiin tokko tokkoon hordofaa ture. Jamesis ogummaa isaa isa durii fayyadamuudhaan namoolitti tokko tokkoon ajjeesee bukkeedhaatti deema. Ganamarras Ray fi Ross James nama salphaatti qabamu akka hin taanee fi birrii keenyas deebisuuf mala tokko fayyadamuu qabna waliin jedhu. Ross immoo bakka birrichi jiru yoo gatii hin barreef filannoo nuti qabnu hiriyaa James hafe Samiin butuudhaa ittiin jedhe. Samiinis butuuf jedhanii qophaa'an.
Waaree boodas James fi Sam wal arganii waa'ee Brain namicha jedhamu sanaa haasa'aa turani. James kaleessa halkan gara mana Brainiin akka dhaqee fi isa akka argachuu hin dandeenye Samittis hima. Sam gara mana qulqullinaa gaafa deemu namicha wayyaa poolisii uffate tokko marfee baasee karaa dudduubaa gaafa hordofu James hin argaani. Sutta jarees hordofeeni achumaanis rukuteeni sirinjicha harkaa buusa. Eenyus si erge eenyudhas hoogganaan kee jedhee gaafanni doorsisuun namichis yoo an dubbadhe hoogganaan koo maatii koo ajjeesattiin jechuudhaan kanaafiyyuu wanti tokko yoo sitti himuu hin danda'u gaafa jedhu James deebii namicha kanaatti aaruudhaan sirinjichumaan deebisee isa waraana. Achi boodees hiriyaasaa durdurii iddoo waraanaatti beeku mana isaa bukkee dhaquudhaan Brain namicha jedhamu bakka inni itti argamu argatee yeroo hundumaa iddoo inni galgaleeffatu mana dhugaatii isaa deema. Achis gaafa ga'u Brainin qophaasaa utuu inni taa'u fagootti arga. Brainis Jamesin gaafa argu mana dhugaatii sana keessaa miliqee bada. James garuu bukkee ga'ee shugguxiis itti qabuudhaan Cliff utuu hin dura miseejii keetu galeefi ture. Waa'ee obboleessa koo Waltarii fi waa'ee hiriyaa koo Cliffin waan beektu hunduma isaa natti himi jechuudhaan isa sossodaachisa. Brainis wanta hunduma isaa sitti hima jechuun wanta jiru hundumaa isatti hima. Akkuma beektu utuma Afgaanistaaniin jirru hoogganaan keenya Ross diinni keenya ammaa jechuudha. Qoricha nama adoochu waraanota du'an keessa kaa'uudhaan Afgaanistaaniitii gara Ameerikaatti daddabarsaa ture. Sababa kanaafis hiriyoonni keenya lamaan du'an hojicha osoo hin barbaadin Ross dirqamsisee keessa gashuudhaan hojjechiisaanii ture. Rosses anis akkan hojjedhuuf gaaffii naaf dhiyeesse. Akkuma obboleessa kee hiriyaa kees anaanis na sodaachisee keessa galeen ture. Achi booddees irra deddeebiidhaan hojicha dhaabuu akka barbaadnu itti himnu malee amma hiccitii baay'ee bartaniittu. Kana booddee dudduubni hin jiru jechuudhaan nu dirqamsisee yeroo dheeraaf nu hojjechiise. Dhumarrattis obboleessii fi hiriyaan keenya baay'ee aaruudhaan miliyoona 41 jala hatuudhaan hojichas dhiisanii ba'u. Birichas kan isaan hatan faayidaa mataa isaaniif jedhanii osoo hin taane Ross yakkamaa ta'uunsaaf ragaa wanta inni ta'uuf danda'uufdha jedheeni. Rosses sababa kanaaf aaree lamman isaanis ajjeese jedhee wanta jiru hundumaa itti hime. Jameses wanti hundumtuu kunu eessatti hojjetamaa jedhee isa gaafata. Brainis isa sitti agarsiisuu nan danda'a jechuudhaan galgalarra James, Brainii fi Sam wal duukaa ta'uudhaan gara duchaa dhaqani. Samiin immoo ati asuma taa'itii nu eegi. Nun immoo keessatti gallaa ittiin jechuudhaan isanii ni deemu. Itti fufees Jamesii fi Brain gara keessatti ol galu. Namoota keessa turaniinis James ogummaa isaatiin tokko tokkoon lafa bubbuusa. Jamesis Brainiin ati ragaa as keessa jiran hundumaa barbaadi. Ani immoo gadi bu'aatti jechuudhaan gadi bu'a. Jamesis sakatta'insa yeroo dheeraa booddee qoricha adoochaa baay'eetu tokko arga. Haala nama gaddisiisuun garuu namoonni Ross ga'uudhaan Brainiin achumatti ajjeesu. Jamesis dafee gara gubbaatti ol ba'uudhaan namicha isa Brainiin ajjeese dafee ajjeesa. Ross fa'aa immoo dhufanii James fa'aa isa eegaa ture Samiin qabatu. Achi boodas Jamesin qabachuuf jedhanii Rossii fi gaardonni isaa gara keessaatti ol galu. James dhukaasa baay'ee booda akkamiyyuu ta'ee karaa foddaa utaaluudhaan harkaatii ba'a. Guyyaa itti aanuttis Ross Jamesitti bilbiluudhaan hiriyaa kee hin jaallatta yoo ta'e obboleessi kee birriin fuudhee bade fidii kottuutii hiriyaa kees siin gadhiisa jechuudhaan walii galuu yaala. Jamesis birrichi iddoo inni jiru hammamiyyuu beekuu haadhiisuyyuu malee hiriyaansaa akka inni jalaan duneef sodaate ishii jechuudhaanis waliigaltee isaa wajjin walii gala. Haala nama gaddisiisuun garuu Ross waliigalticha ganuudhaan Samiin achumatti ajjeesa. Jamesis akkuma barame otoo inni harkaa hin ba'in harka isaas rukutanii gaafa inni of wallaalee kufu ukkaamsanii fuudhanii ni deemu. Bakka of wallaaleetis gaafa ka'u namoonni Ross bakka birrichi jiru natti himi jechuudhaan gidirsuuni. Jamesis namoonni Ross baay'een as jiran kana dura isa duukaa warra biyya isaaniif jedhanii isa duukaa lolaa turan ta'uu isaanii hubata. Amma garuu maal akka isaanitti bu'ee hojii gadhee akka isaan hojjetaniif maal akka isaan kakaase isaaf galuu hin dandeenye. Namoolittiinis gaafa inni bakka birrichi jiru itti mudidu haadha manaa obboleessaa ukkaamsuudhaan gara isaatti fidu. Yoo hin dubbattu ta'e isheedhaan si jalaa ajjeesna jechuudhaan cuubee gadi irra kaa'u. Jamesis wanta uumamaa jiru kanaan baay'ee na'uudhaan ani iddoo birrichi jiru beeka kanan jedhe hiriyaa koo Samiin hiiksisuuf jedheenidha malee dhugaama kun sinitti hima waa'ee birrichaas ta'e birrichi iddoo inni jiru hin beeku jechuudhaan isaan hubachiisuu yaala. Kana gidduuttis Ross dhufuudhaan namoolittiinis Rossiin arguuf jedhanii Jamesin iddoo inni itti hidhametti dhiisanii sokkanii. Jamesis carraa kana argatee mukaa fi kirrii isatti hidhamanii jiran caccabsee kukkutuu yaala. Namichi tokko gara iddichaatti gaafa deebi'u James garuu iddoo sana hin turre. Achi booddeessuuta jedhee karaa dudduubaa isaanii dha'ee isaan ajjeese. Achi booddees haadha manaa obboleettii isaa bakkichaatii fuudhee iddoo gaarii tokko kaa'anii. Ross bukkee deemuudhaan Ray fi Rossiin wal bukkeetti arga. Biyya keessan dabarsitanii kan laattan isin gantootadha jedhee arrabsaani.
Roy immoo biyyi koo maal naaf goote? Humna koo beekumsa koo hundumaa na jalaa fixxee malee ittiin jedhe. Wanta inni hojjechaa jirus wanta gaarii fakkeessuu yaala. Tokko lama jedhanii erga wajjin haasa'anii booda Ray dafee shugguxii baasuun Jeemsitti dhokaasa. Jeemsis qophaa'ee wanta tureef innis dafee shugguxii isaa baasuun walitti dhukaasa jalqabani. Ray Roosin miliqsuuf jedhee Jeems duukaa dhukaasa hin naafne. Roosis shugguxii isaa baasuudhaan Reesii wajjin lama ta'anii Jeemsitti dhukaasuu jalqabu. Akka carraa ta'ee Jeems laphee Reesiin rukutuu danda'eera. Roos miliqee baduuf gaafa jedhu Jeems duukaa fiiguudhaan kutaa gajjallaa isaatti qabateen. Carraadhumaa wanta tokko yoo gatii hin qabneef Jeems duukaa warra rukutuu jalqaba. Jeemsis cuubee namichaadhaan itti deebisee laphee Roosiin waraana. Roosis achumatti du'a. Achi booddee haadha manaa obboleessa isaa duukaa ta'uun bakkicha gadhiisanii deemu. Achi booda torba isaatti hiriyaa isaa Steesiidhaan yakki obboleessa koo hiriyaa koo irratti godhame akka nama biraa irrattis hin taaneef naaf gabaasii ittiin jedha. Achi booddees gara margaatti gaafa ilaalu obboleessa gaaficha wanta inni dhidhiitaa ture yaadattee dhaqee qofforee gaafa baasu miiliyoonni 41 isaa maqaa isaatiin akka galmaa'ee jiru arga. Sababa kanaafis baay'ee na'a. Hiriyaa isaa Steesii duukaa biricha maal akka godhan osoo mari'achaa jiranii Fiilmichis asumarratti dhuma. Fiilmicha jaallattaniittu jedheeman yaada. Gargaarsa akkanaa ta'utti like gochuudhaan namoonni maatii hin taane immoo subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaattis bu'uu akka hin daganne galatoomaa.